Yantana qarshii nama maallaqaan dhabe juus hoo qarshii feeta dirgi kaartoon aan fuudhee irra darbeetuma namni sarraa akka harkatuun fadha malee amminni biraatiin argain waan tanteetoo to sibira boottee sibiratti onna jettee cadhisuu didde kama huutee maskootii irra darbar tura fuudheetiin namaaf hin kennaawan maaltu na cinqe meekam godhee taree haadha faati meekamiin godhaayyee wallahi ni rakkadhaan amma naaf hin dhufuunii fi na dhukubeetu mee rabbuma sodaadhu na numa na laalanii ni jaan rabbuma ni kaddaar bira ta'e kayisii lubbuudha ammoo awu rabbumaa jiinu raawusiin jaan. Inte namni nama dhukkubaata da fayyaadha maal inni fayyi. Bar niin hin haadha faateeti jedhiin hin beeyne bar. Lakki inni bar yoo shallaa kana godhiif kana ta'iif jedhaanimi mirindaa bitee fi bar. Pizza bitee fi bar bira kaayee biraa deemu. Hau magana yaadu bar atii tollaan atii tun bar silaa kakkabduu jiruu namaati bar naafitiyya lubbu nama waayis nama yaadachiisu nama namarraayis dubbatu. Akka karaa gubbaa yoo jiraatte makiinaa kan kee gaachi xiqqoo gara margaa qabi. Intalti na biratti adurree kiisingi goote wallahi ilaal mana hospitaala adurree dhufneeti achi dura dhaabbachuu jiru. Asii na hinaafsisu jirti na bira teessee. Si dabarte ka biyya kiisingiin karaa irra godhamu dhatte ka dirqi. Si dhageeka wallahi billahi ilaal naafi uno sitti himemi mirindaan anarra biteef wanni na aarsu amma naafi ilaala dafaatee siif hima dhage nyaata tokko niin fidaami. Yookaan osoo hin nyaatiin fide yookaan ammoo nyaadhee faadhaan isiifis cinaa fa'aa mana fidaaf. Nyaata san taraa ulii biratti agarraan torbaan san guutuu wallahi yoo isiin niin beeloo'e miti niin duu jire itti achi garagalee ilaalu. Amaluma kiyya ammaa sonni kun unoo isiin ni beeti. Ani bishaan illee taatu fi ani waan kanan beekuu mire nama keessummeessisu hin beeku dhugaadha kophaatti. Bishaan illee taatu sii fidee kaleessas arras dhufee si biratti harkuu kiyya san na dhagayame ammas. Wallahi. Isin tun daajii boora Mirinda yoon turre bara ana fisa jechuun guyyaa halkan lama miti kan mana sambule halkan lama qofa. Halkan lama miti hanga torbaan na bira teessee jirta. Torbaani? Ay. Gaafadhu. Wallahi torbaan hin geenye. Guyyaa lama qofa. Laa. Guyyaa lama akkasuma. Guyyaa afur shan wallahi afur shan. Jechuun guyyaa lama wannoo bira oole ka maatii bira oole intara beera biyya bira oole. Guyyaan tokko kayti guyyaan tokko kaniin itti si dhungadhee guyyaan takka kayti agartee waliin achi seennee guyyaan kaan ammoo kayti wanni jennee guyyaan kaan katti oolu akkasuma kanas kame kabira. Ata manaafi. Eega bakka dhungoo kana geesse mucatti lubbumatti fitee dhiiste jechuudha garuu baguma ibsaadhaa fi eenyu mucaasan maqaan isaa kanaaf hin quba afaan kaanillee nama hin ciniinu jettuun san eenyu maqaan isaa wanni eenyu gaa firoo miti tokko hin jiru eenyu maqaan isaa tokko jira miskiinni tokko abboo ka faanii nama daawwa Kaan kurree distii irra cabse tokko. Isa sani amma hisaaba sakkee isaa nuu baaga. Awoo kanaaf illee tapha nuu barte mee harka deemee waan ofii naafi haadha faatee harka deemee yeroo takka. Na wallah mucaan sunan ani baqa baay'een dinqisiifadhaan ani ijoollee sanniin isa wallahi. Ummata gaggaarii ummata kabajaa qabanii ammas jiraaniti nama wal jiliphatanii. Hundumayyuu naa ta'anii jiran haa ulfaatan isaan. Silaayis waa takka hin qabu. Ana malli guyyaa akkanumaa dhafaate namarraa sin laalummaas rabbii kan na uume namni na gootee malee waa takka naan hin jiru. Hammeenyaan qabdu garaa kan kee keessaa fayyaadha. Sharrii garaa keessaa hamtuu garaa keessaa hin qabdu. Afaanii waan barbaadde haasofta afaanii waan barbaadde dubbatta namni garuu iyyuu kan nama laalu afaan kana gubbaa kana nama laala malee keessa namni nama laalu wanni ati beektu jechuudha. Amma si caalii naafitu keessatti qiimii qabata dubbii dhugaa dubbachuudhaaf naafitu keessatti dubbii qabata. Ati garuu hagayoo dubbatteeti gizee maashaallah amma garuu yaada godhatarta hanga si argutti yeroo haasoftu waan gaaf duraa san caalii si sirreeffataa jirta.
sharrii garaa keessaan qabdu hammeenya garaa keessaan qabdu dhugama siniin jedhaan gisee duraan hin kadiirii wal dhabellee an dhugama siniin jedhaan kana eenyu warri koomentiidhaan na bulchitan yookaan na gurshitaniidhaaf miti an kan dubbadhu dhugaa rabbii kiyyaa dubbadha naafiidhaanuu jedhaan mucaan kun garaa keessaa waan qabu sharrii garaa keessaan qabu badduu garaa keessaan qabu hammeenya garaa keessaan qabu gin afaaniyyoo waa dubbate waan dubbatu sani eessa dhatti dubbiin jedhee hin laalu dubbatee dabarfata malee jechuudha. Gani haasa'ee dabarsa malee eessa dhatti garami hiikamtii waan akkasii saniin laalu suni amaluma isaati namaa waliinis ni cannaqamaa hamma humna ofiitiin namas keessummeessuudhaaf ni rakkata anamma gaafa achitti bira dhaqeessanii wanni inni naa wajjin taane hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha ka'ee buna naa dhaabuun maal jechuufi injira haga hunna ofiitiin jechuudha haga dhiiraatitti jechuudha manatu mana dubartiin hin jirre ta'e malee kanaaf hammeenya biroo garaa keessaa hin qabu afaanuma akka namaa waliin dhiphatus si beeka garuu amma afaanis sirreeffataa jirta nama guddaa ta'aa deemaa taadeen illee taqaraa caaliyyuu si biqilaara namitti bira keessan galchin gaadha baate. Ati giifti dure jedhiin bee namitti hin jedhiin afaansi godhatin ati. Gaadha baate wallahi amma kalaas gee. Ga'eem ti. Gee amma waliin nu alaati. Rufanii akkana rabbeen ija keessa wal. Okay kamu. Okay. Ammoo ijoollee horii keessa ooltu taatanii akkam guyyaa deemte. Ijoollee biyyatti baadiyyaa na yaadachiiste taa onnoodhaa taa na himi kan. Guyyaa waliin dalagaa wajjii wanna godhaa oolanii ammuma asii wal lolan ammuma asii araaraman ammuma asii wal lolan ammuma asii araaraman. Isin lachuu bar walii qottiftan malee jibba walii hin qabdanii. Only 8 minutes brother, sir. Okay. Jecha nama laalinaati jabaadha hundattu iyyuu naafiinis mana barumsaa banteetiin ijoollee hedduu barumsa barsiisu jirti. Onni ka nama oofan kan. Maashaallah waan bareedaadha jirti jabaadha garuu waan bareedaa dalagaa jirtanii yoo namni bar addaanillee hafuu kaayyoof karoora fi beekee waan irra jiru san beekee waan ittiin oolu akka itti ooluuf akka itti bulu beekee iyyuu jiraachuun waan tokko. Garuu haadha faatee waan si gaafadha. Oromoon namni tokko gaafa ol lole yaani yookaan amma jaarsaa jaartii ta'anii yookaan fireendii ta'anii yaani akkaataan barmaata uummata keenyaa namni waliin haasee waliin taphataan biran jirtu. Maaliif akkas yaani egaa adda ba'an kalaas addunyaa fi akiratti illee adda ba'an maal jechuudha akka kun. Sun gowwummaadha kaa jechuun hin jiraa miti yooma fedhellee yoo ta'ee jedhee namni tokko addaan bahee ka'ee walirraa diinoma walirraa fagaachuuf amma aniif hamzaan nama haga aniif hamzaan haga isaa waan nama jaaladhu hin qabu nan jaaladhaan nan kabajaanii. Haa jaalalaanuu walit dhufnu haa obbolummaayyu walit dhufnu waan walit dhufneenillee walit dhufne waan irra wal barannullee irra wal baranne garuu ammoo namni akka diinaatitti nu laaluu danda'a. Naga yeroo afaanii haasa'uu sani hammeenya biroo garaa namaan qabu yoo karaarra wal argine wallaa waliin qoosnee bira darba naan qoosee itti qoosee bas bira dabarfadhaa jechuudha. Isin yooma rabbuuyyuun godhiniiti addaanuu baatanii waliin qoosuu waliin dubbachuun rakkina isii keessatti gargaaruuni rakkina kan kee waan ati rakkatte keessatti isin si gargaaruuni diinummaa walitti hin qabdanii beektaa kaleessallee jaalalatti walitti isin fide oromummaatti walitti isin fide haddallee namni akkuma wal jaalachuun jiru wal jibbuunis jira addaan ba'uunis jirti walitti dhufuunis jira. Ammoo haasaa koomentiidhaa jechoota namaa wantoota tokko tokko yoo kalaalan taate wallahi billahi ummanni koomentii kun jechuudha. Usuu ati akkana lubbuun jirtu fuudhee furanii lukkuu keessa bilcheessan kana keessa si kaaya. Akka achi keessa galtu si godha ummanni koomentiidha. Fuudhanii achi keessa si galchan. Ummata koomentii yoo laalte kafanaa lafa keettee deemta. Garuu ummata koomentii ilaalina osoo ummata koomentii ilaalee kamaraatuuti tokko fannatu maraata ture. Angaruu waa takka irraan kaadhu ummata koomentii kana. Kooma jiranuyyuu natti hin fakkaatu koomentii jala. Maaliif gaafa namni wal lolelee isaantu dibbeetuma
Gaafa namni araaramellee isaantu dibbeetuma. Yoo naaf hin deemte jecha badaa takka siin jette dhugaa jette dhugaa keeti miskiina teenna haadha dhugaa arsittii koo maalittii koo. Gaafa tachi deemteeti inni naaf hidhaa jette illee warruma naaf hin dhugaa jette jettu jedhu santu siinillee dhugaa jedha. Akkas wallahi. Osoo namni biraa koomentii kenne homaa mita. Namni ni ilaala yeroo baay'ee gaafa tamma naafii hiika jettee viidiyoo hojjette sanii. Baga hiite maal taate akkas taate bultii sii haa qoodu gaafa naaf hin dhufte koomentii hojjettellee miskiinati amshiir homaa miti hin gaddin hin yaadin warra wasii koomentii barreessutu isiillee deemee koomentii barreessa osoo namoonni biroo dhufanii barreessanii homaa miti argite kadiijama kadiirii koomentii kennitee fi jamaalima sii koomentii kennitu deemee isiillee koomentii kennaa jechuudha. Kanaaf uummata koomentii kana irruma laallatina irruma kaatina oma fedhe yoo ta'e jedhee jechuudha jireenya mataa keessanii yoonna jedha malee karoora keessa yaada malee atis bultiin tama ganamaatitu ta'a dhugaa siin jedha hammuma fedhe illee yoo taate amala si beetti haadha baateeti yerabbii jedhe amma tanii naasif fuudhee tan akkam godhare. Fuudhuu dandeessaa bar sun riskiidha beekika waan fedhellee yoo taate yamari fuutellee jiraatte naafiini ta'isiin nyaattu namni sirriitti tiree takka irratti iyyuu waan rabbiin walii hire malee hin nyaatan. Bar atiif naafiin gaafa isaaniitti akka buddeena kaa'attanii teettani atillee homa riskii kan keetii nyaattee lafaa kaata isiinis homa riskii kan ofii nyaattee lafaa hamma fedhe haa ta'u. Bultiinii fi ilmoonis tama ganamaaf tama jalqaba argatantu namatti bareeda. Amma fedhe yoo ta'e jechuudha. Wallaahi isimatu sitti bareeda. Isima gara nyaattii sii qabama. Dubartootuma biroota amma boota foosotan irraa kan gara nyaattii sii qabu kan jettuun illee sii fahamtu dubbattuun illee sii fahamtu. Waan barbaadellee jette sirraa fudhattu isima tanaa jechuudha. Isimatu siif obsa qaba. Amma naafin otoo ati waan barbaadde jette irraan kaayattu. Isiin osoo waan barbaadde siin jette irraan kaattu. Garuu hadha fuutu tana jechuudha. Hadha walitti dabalamtanii tan osoo jecha takka jetteeni osoo jaartii duraa taatee wayi akkas naan jedhaa siin jetti. Yookaan jaartii duraati jedhee siin jetti jechuudha. Waa hedduutu jira jechuudha. Argite kanaafuyyuu tokkoffaan tokko sani lammata jiruu jireenya keessa miidiyaa irra godina waan biraa isiniin hin jedhu walitti illee araaramtan addaan illee baatan uummanni onlaayinii kanaa hanga mataa kiyyaan baatuyyuu ijji isaanii maashaallaa hin qabdu wanni isin beeku qabdan amma sa'aatii akkana waliin isin argan kana meeqa kamtu waliin isin jibbaa jira. Meeqa kamtu waliin isin jaalataa jira. Meeqa kamtu otoo isin mataa gara galchitee ajandaa si godhattee sirraa boottee gammada. Meeqa kamtu utuu ati ganama galgala hiciitii isii gadi baaftee falaffaltee isiin takka naati jettee haasofte irra gammada. Argite yoo micciitii isii gadi baasee haasayaa. Akka waan uumaan kun karabbii wayii ta'ee wayii. Waan kana giddiidhaan garaa nama kaayanii wayititti horii wayii ta'ee sii daaqqalanii sii dhalchanii wayititti meeqa kamituyyuu maaf dhalchuu dhabdee maaf itti ulfeessuu dhabdeef rakkata. Akka waan ati itti ulfeessuu wallaltee yookaan isiin siif ulfaa'uu wallaltee dhabdeetitti jechuudha. Waan hin beekne kana meeqa kamtu akka gadi baatee irraa haasoftu si taasise. Argaa jirta uummata keenyaa jechuudha. Argitee. Meeqa kamtu waliin isin jaallata meeqa kamtu waliin isin jibba ati jiruu kan kee jireenya kan kee haasaa kan kee oolii bultii kan kee kolfii taphadhu asirratti namoonni argitaa miti yookaan jaalala namaa waliin dabarseera waa hedduun ilma namaa wajjin dabarsee jira garuu nan beekani maali kan na beekan haati faatee qaamni isii furdinni isii hagamii haasofni isii tiktokii isii haasoftu hagamii malee eenyu waliin turte eenyu waliin bulte eenyu walii oolte namni kiyya namni tokko na beeku hin jiru haati tiyyaa nan beektu na dhalte malee nan beektu haati kan ko'an fakkeenya kiyyatti jechuudha. Argitee namaaf ni ta'a namaaf ni oola garuu namni na beeku hin jiru. Jireenya keessan jiru jireenya teessan uummata kanaaf galaani isiniin jechuudha.
jechuu barbaade keessatti waa'ee bultiidha bultii jechuun ni ulfaatti nama keessa gaheetu beeka haadha